Akkam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa akkuma barame qophiiwwan torban guutuu tamsaasaman keessaa amma tokko fiffillee sanbattaniif ta'an an jennu qabadhee dhihaadheera. Qaala'insa jireenyaa Oromiyaa keessatti mul'atu tasgabbeessuudha. Bulchiinsi naannichaa waan hojjechaa jiru. Naannoo Oromiyaa keessatti namoonni miliyoona 2 ol qarqaarsa midhaan nyaataa akka isaan barbaachisu himamuun Oromiyaa lixaatti bakka tokkotti tajaajilli intarneetii fi geejjiba addaan citu. Yuunivarsiitiin Wallaggaa mana barumsaa muuziqaa maqaa weellisaa Haacaaluu Hundeessatiin banuusaa qophiiwwan ijoo har'a simbiraan geenyu jechuudha. Waan qabnu qaala'insa gabaa tasgabbeessuudhaa tarkaaffii adda addaa fudhachaatii akka jiru ibseera. Daldaltoonni carraa kana fayyadamanii badhaadhuudhaaf jecha sababa tokko malee gatii dabalan 300 ol tarkaaffiin irratti fudhatamuusaa dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa ibsaniiru. Gabaasni Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa tibba darbee ergite kinooti. Tibbana akka biyyaattis ta'e akka naannootti bakka garaagaraatti qaala'insi jireenyaa dachaan dabaluun fayyadamtootaa fi daldaltoota biratti ijoo dubbii ta'ee jira. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa oomishaalee tokko irratti gatiin sababa malee dabalamaa jiraachuu ibseera. Dabaliinsa gatii bu'uura hin qabne kana to'achuu fi hordofuuf koree olaanaa tokko hundeessee gara hojiitti seenuu ibsee jira mootummaan naannoo Oromiyaa. Qaala'insi jireenyaa fi daballiin gatii bu'uura malee kun daldaltoota qaxxaamuraan badhaadhuuf faayidaa dhuunfaa isaanii dursiisaniin raawwatamaa jira jechuun ibsan dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa. Gatii sababa waan taane dabaluudhaan gabaa keessatti jeequmsa akka uumamuuf uummanni keenya akka gidirfamu kan godhame inni jalqabaa komaandi poostiin sadarkaa naannootti aanaa pirezidaantiitiin kan hoogganamu komaandi poostiin sadarkaa naannootti hundeeffamee jira. Komaandi poostiin kun koree teeknikaa of jalaa hin qaba kan biiroo daldalaatiin geggeeffamu. Isaan kun of danda'anii guyyaa guyyaatti gabaa keessatti taateewwan ta'an akka hordofan kallattiin taa'ee jira. Inni guddaan namoonni hubannaa dhabuudhaan waan battalaa argachuuf lammii isaanii irratti yakka raawwachaa akka jiran akka hubatan akka irraa of qusatan barsiisuudha. Inni xiyyeeffannaa guddaan jalqabatti laatamee deemamaa ture. Warroonni kana godhanii fi qe'ee jedhanii gabaa qaalessanii jireenya namaa irratti miidhaa geessisuun uummata burjaajessuuf warri yaalan akka itti gaafatamanidha. Seeratti akka dhiyaatan karaa abbaa alangaatiif karaa poolisii Oromiyaatiin xiyyeeffannaan kennamee qorannoon qoratamee seeratti akka dhiyaataniif haalli kallattiin taa'ee jira. Amma ammaatti bakkee garaagaraatti tarkaanfiin fudhatamaa akka ture wanti qabu jira. Kan manni hojii isaanii samsame jira. Kan eeyyamni harkaa fuudhame jira. Kan seeratti dhiyaatanii akka adabamaniif mana murtiitti dhiyaatanii jiran jiru. Torbee achaanu keessa kun qorannaan isaa kan agarsiisu amma immoo karaa xiyyeeffannaa qabuun addatti irratti hojjechuudhaaf murtaa'etti deemamaatu kan jiru. Keessumaayyuu daballiin gatii oomishaalee biyya keessatti oomishaman irratti taasisamaa jiru dinagdee biyyattii laaffisuuf kan godhamedha jechuun kan ibsan obbo Geetaachoon hanqina dhiyeessiiti. Sababa daandiin cufameef jechuun odeeffannoon tamsa'aa jirus sobaa jechuun ibsaniiru. Daandiin kallattii kamiinuu sababa cufameef hin qabu. Daandiin cufameef hin jiru. Daandiin karaa baara geessus sababii cufameef hin qabu. Daandiin gara Keeniyaatti geessus gara sababii cufameef hin qabu. Kuduraa fi muduraa garaagaraa irratti wantoota biyya keessatti argaman irratti wantoota warri kana godhan seeraan akka gaafatamanii fi giddu seentonni warra oomisheef warra fayyadamu gidduu galanii warri gatii qaalessan seeraan akka gaafatamanii fi immoo seeraan akka to'atamu kallattiin taa'ee irratti hojjetamaati kan jiru. Hawaasni qaala'insa gatii bakka bakkatti mul'achaa jiru ittisuudhaaf qaamolee nageenyaa waliin waltumsuun hojjechuu qabaa jechuun dhaaman obbo Geetaachoon. Humna nageenyaa naannichaatii fi warroota seektara daldalaa sadarkaan jiran waliin ta'uudhaan seera kabachiisuu keessatti uummanni qooda fudhachuutu irra jiraata. Kana wanti gatii hin malle yeroo dabalamee argamus caasaa naannoo isaatti jiruuf odeeffannoo kennuu qaba. Dhimma kanarratti walii isaatiin walii duuluutu irra jiraata. Dhimmi kun dhimma biyya keenyaati. Borsinirraa bitnee jiraachuu kan dandeenyu isinis gurgurachuu kan dandeessan yoo biyyi jiraatteedha. Waan hojjettan kanaan itti fuftanii jireenya keessan fooyyessuu kan dandeessan yoo biyyi jiraatteedha ergaa jedhu karaa dabarsuun qaamolee tajaajila laatanis haa ta'u qaamolee oomishan irratti kallattiidhaan uummanni qooda fudhatee hirmaannaa gochuutu irra jiraataa waan jedhuun qaba. Gama biraatiin mootummaan naannoo Oromiyaa duula mootummaan federaalaa kaaba biyyattiitti gaggeessaa jiruuf birrii miliyoona 100 ol deeggaruusaa obbo Geetaachoon ibsaniiru. Dhalasaa eebbisee gara adda waraanaatti yookaan bakka nageenya olaantummaa seeraa mirkaneessuuf deemamutti erguurraa jalqabee hanga qabeenya sangaasaa, re'eesaa, hoolaasaa raayyaa ittisa biyyaa kana deeggaruudhaaf kennutti dhiiga isaa kennuutti qooda inni fudhachaa jirutu jira. Kun miliyoonotaan kan lakkaa'amu maallaqa walitti qabee meeshaadhaanis maallaqaanis walitti qabee kan raayyaa ittisa biyyaa deeggaruudhaaf deebee torbee achaanu dura kan walitti qabee gara miliyoona 100 fi miliyoona 37 ol kan ta'udha kan walitti qabee raayyaa ittisa biyyaa deeggaruudhaaf qooda isaa fudhate. Kanaaf inni kun olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf biyya kana keessatti abbaa biyyaati biyya
keenya irratti kan murteessu tokkollee jiraachuu hin jiraatu. Kanaaf dhimma biyya keenyaa giddu seentummaa tokko malee ofii keenya birmadummaa keenya eeggannee misooma dinagdee keenyaatti fufsiisuutu nurra jiraata. Kana kan jedhuun xiiqiidhaan hirmaachaa kan inni jiru jechuudha. Kanaaf humna namaa hirmaachisuudhaanis haa ta'u deeggarsa maallaqaatiinis gara tokkoonuu daangaan utuu hin godhamin humna isaa guutuudhaan manni naannoo keenyaa kan hirmaachaa jiru. Deeggarsi raayyaa ittisaatiif godhamu karaa humna namaatiinis ta'e qabeenyaan cimee itti fufaa jechuudhaanis hoogganaan kun eeranii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee. Oromiyaa lixaa bakka waan tokko tokkotti tajaajilli geejibaatiif intarneetii addaan cite jechuudhaan jiraattota keessaa ammi tokko raadiyoon sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gabaasni Naakoor Malkaa jiraattota akkasumas hooggantoota naannoo Oromiyaa dubbisuudhaan qindeesse kinooti. Jiraataa magaalaa Naqamtee obbo Gaaromsaa Lamuu magaalota Oromiyaa lixaa tokko tokko keessatti tajaajilli geejjibaa taasifamu erga addaan citee torban tokko darbeeraa jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sababaa kanaas rakkoowwan uumaman jedhan akkasitti ibsu. Bakka amma gara Dambireelloo kanaa gara Soofaa kanaa cufamaadha. Dhaabbataadhaan kan deemaa jiru warri abbaan geejjibaas deemuu sodaatanii nageenyi gadi hin jirreef uummata tochiisoo ta'edha wanti ta'e yoo amma qabamanii warri kun soorree dhugatee ta'ee fi bakka dhiibbaa adda keessaa garatti galagalan dhabeedha. Uummata amma sodaatuma uummataadha. Garatti maallamma qoonqoroo nama fixee bakka namni waan hundumaa abidda ta'e suuqiirraa jireenyi kun bakka dhaqee baay'ee kine naggaadeen akka barbaadetti nagadaa jira gadee ta'ee fi bakka waan dubbattee kana itti wasanatti qabdu bakka baay'ee rakkisaadha. Maalammoo torban caaluudhaaf jira. Kaamila biraa taa'aa jira. Ijoolleen eebbifamu ammoo karaa galan dhabanii taa'aa jiran jiru. Baay'ee rakkisaadha. Magaalaa Finfinnee fi magaalota kanneen biraarraa gara godina Wallaggaa lixaa magaalaa Gimbiitti akkasumas magaalaa Gimbiirraa gara magaalota Oromiyaa biroof Finfinneetti geejjibni konkolaataatiin taasifamu erga addaan citee torban tokko darbuu kan dubbatan sababaa nageenya koof maqaa koo dubbachuun barbaadu namni jedhan bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Rakkoo uumame jedhanillee akkasitti ibsanii jiru. Makiinaan kun amma gaafa torban sanbata guddaa dabalatee jechuudha. Haala guyyaa kudha sagal ergasii taatee deemaa jirtu karaa kanarra. Finfinneerraa kaasee gara Soosaa kan deemu, Finfinneerraa kaasee gara Dambidolloo kan deemu. Gimbii hin jiru. Aanoleen cufaadhuma. Sababa isaa maal beekna kan sababa isaan beeknu qaama cufamee abaluun jedhamu namuma hidhatee jirutu makiinaa deebisaa jedhamu egaa qaamuma hidhate oliinsaa ammoo kan hin jedhamne makiinaan cufanii kun shubatanii deemuun simmoo jira gaa nama deemamu yoo banaa ta'e simmoo sodaatama. Sababa daandii ifamee jiruu fi egaa namni kunoo namni karaa deemu dhabee nama rakkataa jira gaa kunoo kan kadhataa jiru jira. Amma waan ittiin bulullee dhabeessituu daandiin kunis nuusaakamee karaan banamee waan hunduu tasgabbaa'ee silaa gaarii jedhamudha. Haaluma wal fakkaatuun godina Qillee Wallaggaattis tajaajilicha addaan cituudha. Obbo Lammii Bashaan jedhamaa namni jedhan bilbilaan kan dubbatan. Daandiin Dambidolloo Finfinnee Dambidolloo Gambee Muggii karaan deemu cufaadha. Sababa maaltiin akka cufames wanti beekamu hin jiru. Geejjibni dhibuu sarraan kan ka'e tokkoffaa meeshaaleen Finfinneerraa gara Dambidolloo seenan jiru. Namooti hedduun immoo rakkoo nageenyaatiif fakkeenyaaf barattoonni naannoo biraatti baratan sodaadhaan biyyatti galgalaa jiruuf maatiin qarshii ergee barattoota kana manatti deebisuuf illee rakkata. Yuunivarsiitiin abbaanin maatii bira hin geenye barattoota hedduu jira. Hedduunsaa akkuma beekamu rakkoo nageenyaatiif qonnaan naannoo kanaan dhabee jira. Midhaanni filamee dhufa yeroo baay'ee kan daldaltoota filamee midhaanni hin argamu jira. Geejjibni torbee caalee jira. Jiraattotni kunneen tajaajilli intarneetiis erga jimaata torban darbeetii addaan citeeraa jechuun dubbatan. Biroodbaandii dhashii jedhanii daataa mootummaa cufaa jirudha. Nama balleessu malee badeeni jiru maal beeknare. Waan baay'ee raawwatu gamaa tokko waan hubatu hin jiru. Amma akkasumatti taa'uudha malee. Konneekshiniin hanga guyyaa afurii waan akkasiitti gaggabate. Konnekshinii kan intarneetii mobaayilii daataa biroodbaandii fi siistemii mana baankii jechuudha. Intarneetiin namni amala isaa maleeffateera oduu kan inni dhaga'u akkasii intarneetii oduudhaaf duwwaa osoo hin taane namoonni wanta hedduun isaan beekira fakkeenyaaf barattoonni onlaayinii hordofan fakkeenyaaf ijoolleen biyya chaayinaas ta'anii onlaayinii baratan barsiisotonni yuunivarsiitii kan biyya biraatti onlaayinii baratan jiru wanta hedduu jira wanta kan illee amma ibsuu hin dandeenyu sun badee jira jechuudha. Oromiyaa lixaa keessatti tajaajila geejjibaa addaan cite jedhame ilaalchisee komii jiraattootaaf hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa deebii kennanii jiru. Namoonni biyya kana diiguuf kallattii garaagaraatiin wal ijaaramanii
socho'aa jiran TPLF humna shoror keessaa dabalatee abaa shanii dabalatee naannoo ofii danda'an keessatti kallattiidhaan jeequmsa gaggeessuu, uummata burjaajessuuf doorsisuun, sodaachisuun akka inni jennoo isaan ibsanne gochuun gochaa isaan baroota dheeraa fi beekamaniif raawwachaa turan ta'uun beekama. Amma kan nyaati bakka xiqqaaste kanatti mul'atu keessumaa lixaa Wallaggaa karaa daandii deemu sanarraa konkolaataa karaarraa dhaabsisanii karaa cufsiisuu fi yaaliin akka godhamaa turan beekama. Waamichi adda addaa godhame waamichi godhame sun milkaa'uu waan dide amma immoo qaamaan daandiitti bakka argatanii haala dagachiisuudhaan daandiitti ba'anii konkolaachistoota biqiltuu fudhatanii haalli ittiin dhadhaaban karaarraa mul'ata. Isa kan hambisuudhaaf caasni nageenyaa sadarkaan jiru hojiin hojjechaa jira. Garuu immoo fooromaal karaa ta'een haalli isaan ittiin daandii gargar kutan hin jiru. Garuu haalli isaan ittiin caasaa sodaachisuun nagaggallaa jiru sana sodaachisuun doorsisuun uummatas akka karaa deemne gochuun namni yoo karaa deeme haalli isaan itti konkolaataa dhaabanii saamuuf yaalii godhanii jiru. Saamuuf yeroo isaan deeman kana humni nageenyaa amma bira gahutti haalli isaan ittiin nama butanii dhokatan jira. Sodaadha kanaan waan uumamerraa kanaaf karaa guutuu ta'een daandii cufaniiru kan jedhu wanti beekamu hin jiru. Isaan kan fayyadaman sooshaal miidiyaatii fi miidiyaatti baasanii isattiin dubbatachuudhaaf haalli isaan ittiin deeman hin jira. Kan immoo mootummaan tarkaanfii fudhachaa kan hin jiru. Gama biraatiin itti gaafatamaan sabquunnamtii waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa hidhattoota mootummaan shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo WBO jedhanii of waaman yeroo tokko tokko daandii cufuuf tattaaffii godhuu jedhan wantoota hidhattootni kunneen ni taasisu jedhanis akkasitti dubbatanii jiru. Darbee bakki itti nama ajjeesan bakki itti karaa fudhanii nama saaman achumaan baqatan darbee hin jira kun dhoksanti. Garuu kanarra darbee lafti isaan qabatanii akka isaan humniin kan sadarkaa sanitti koonnee jirra of jalaa qabneedhaan hin jiru. Ammoo yoo waggaa 25 bara wayyaaneen ture kan guyyuma guyyaadhaan waraanaan mana ga'u biyya lagoonee akkana goone ka jedhu hojii aadaa isaaniiti. Ani isaaniitis ka wayyaaniti ni kijibu nama miin hin jenne nama miidhaniirani kan garuu dhokatanii sa'aatii tokko fa'aa bakka milishaan ni jiru bakka poolisiin ni jiru miidhaa godhanii baqachuun akkanaa hin jira kanarra agar lafti isaan to'atanii jiru. Dhimma kana irratti dubbii himaa mootummaan shanee jedhee kan waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii kan of dubbii himaa isaanii irraa bilbilaan komii isaan irratti dhiyaate irratti deebii argachuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne yoo arganne qabannee kan dhiyaannu ta'a. Haa ta'u malee torban darbe keessa gareen riphxa loltootaa kun gama sabaa himaa hawaasummaa isaatiin Oromiyaa lixaa, Oromiyaa kibbaa fi Oromiyaa giddu galeessaa bakkeewwan hedduu to'achuu fi mooraa humnoota mootummaa hedduu qabachuu beeksisee ture. Dabalataan komii tajaajilli intarneetii addaan cituu wajjin wal qabatee jiraattotni Oromiyaa lixaa tokko kaasaniif Itiyoo Telekoomitti itti gaafatamaan naannoo lixaa obbo Mulaatuu Guddataa bilbilaan deebii kennanii jiru. Erga citee booda barre tokkos tajaajilichi adda citee ture. Speshaalii moobaayil koodbaankii kun godinuma arfan isaatti citee jira. Nagamtee jechaa jira. Akkasumas immoo sarara